Dubartiin arfaffaa irratti darbeen ishee dhaqqabe maayikiraafoonii fudhatte kolfaa asii fachi ilaalaa fandalalaa maayikiraafoonii ofitti qabde sana booda ani yoon hammatame malee hirribinan qabu eeyyee nanaammatu taanaani maallarraa fuudha sanaayyuu yeroon galagalu naa waliin galagalu yeroon galagalu naa waliin galagalu yoon dagadhellee na galagalchuu qaba jette hundumtuu lafaa ka'eeyye ni kolfanii. Mucaan dhaadhannoo dhageessaa jirtu xumurtee haasaa itti fufte. Jaalalli bara kanaa hanga umurii hantuutaati. Jaalalli raafuu miti ganna rakasee bona kan dabalu. Jaalalli saba gidduudhaa maaliif dhibee? Jaalala abbootii fi haadhotii keenyaa waliif qabanii qabnaa nuti har'a. Maatii gidduutti jaalalli akka durii jiraa? Gaa'ela duraa fi booda ijoollee erga godhatanii fi osoo hin godhatinii waan fedheefuu kanaa fi kan kana fakkaatan irratti muuxannoo jireenya keessanii nuu qooddu jette. Guungumiin mana keessaa kaanaan inni dhiiraa ka'e kan hiriyyaan koo tarreessite kanatti tokko tokkoon itti adeemna ammaa fi abbaan manaa fi haati manaa gaa'ela booda akka duraatti wal haammatu gaaffii jedhu irratti muuxannoo qabdan nuu qooda jedhe. Gaa'ela duraa wal haammachuun maali? Jechuun qabaa gadi nadhiisaa kan jedhani guutaniiru. Eeyyee hundumtuu gaa'ela dura kan mana sanatti argame gaa'ela dura kan wal haammate hin fakkaatu. Durba duudaa ta'uun oola. Isa garuu manni haa lakkaa'u. Falmii yeroo dheeraa booda tokko tokkoon yaada isaanii ibsuu eegalanii. Dubartiin isheen jalqabaa maayikiraafoonii fudhatanii dubbachuu eegalanii. Wal haammattuu jettanii mana keenyatti nuti qubee maa jabeessinee barreessuu fi dubbisuu dhiifneerra. Eeyyee isiniif galee wal haammachuun wal hamachuutti jijjiirameera jechuu kooti. Hundumtuu rukuttaa harkaa fi waci mana guute. Eeyyee wal kabajuun wal tuffachuudhaa fi bakka gadhiisee erga mana keenyaa godaane oolee bubbuleera. Ammas harka rukutanii fi dubartii ishee lammaffaan darabeen isaan ga'ee maayikiraafoonii fudhatanii. Isaanis wal haammattuu maali gaaffiin akkasii kun? Ameerikaa fi Kooriyaan wal haammatu? Ameerikaa fi Chaayinaan wal haammatu? Mana adda addaa bullaa kutaa adda addaa keessa jechuu kooti. Kutaa adda addaa waan bulluu fi kutaa qullaasaa duwwaa jiru haammannee bullaa jedhanii asittis hundumtuu ni kolfe ni wace. Dubartii sadaffaan akkuma nyaara guurteen maayikiraafoonii butattee wal haammattuu jettee yerooti wal haammattuu jechuu haammachuu fi haammatamuun kan sammuu kootti dhufu waldaa siyaasaa dhaaba siyaasaa yookaan waldaa jalatti haammatamuudha jette. Kun xiqqoo ishee namin guungume achumaan ni kolfe. Garuu dubartiin kun siyaasa jetti waan ta'eef manichaa fi nagaa haa buusu
Dubartiin arfaffaa irratti darbeen ishee dhaqqabe maayikiraafoonii fudhatte kolfaa asii fachi ilaalaa fandalalaa maayikiraafoonii ofitti qabde sana booda. Ani yoon hammatame malee hirribina hin qabu. Eeyyee nanaammatu taanaani maallarraa fuudha. Sanaayyuu yeroon galagalu naa waliin galagalu. Yeroon galagalu naa waliin galagalu. Naa waliin galagalu. Yoon dagadhellee na galagalchuu qaba. Jette hundumtuu lafaa ka'eeyyee ni kolfanii. Kolfi mana guute harka rukutuu imimmaaniin fuulaa xaate hundumtuu nama ajaa'ibaa. Eeyyee dhugaa dubbachuuf taanaan mana kanatti diktaaterummaan kan dagaage fakkaata. Mirgi abbaa manaa dhiibameera. Bakka fedhetti galagaluu hin danda'u. Kan galagalu bakka galagali jedhametti. Haa ta'u malee garuu yoo isheen dagatte akka ishee galagalchu mirgi kennameeraafi. Hundumtuu ni kolfe. Lafa dhiitanii dhugaa dubbachuuf taanaan nama ajaa'ibaa. Yeroo taatee mana sana keessatti godhamu gaafa ilaalamu nama dhimma qorannaa irratti argame osoo hin taane mana fiilmii yookaan tiyaatiraa galanii kan jiran fakkaatu. Waan fedheefuu ani isheetti naafee miti anaaf jennaani haphee isaana godhu dhadhaa fi mataa haannanii fi garaa isaan haa godhu. Minan dubbisinaa. Darabeen dubartii shanaffaa bira ga'e. Dubartiin kun garuu yaada baddeetti. Maayikiraafoonii itti kennan qabattee teessee yaadde. Dubbadhu maal yaadda jedhamte isheenis. Walaammattu gaaffii jedhu booda gaaffiin itti aanu maal ta'uu akka danda'uun yaadaa jira jettee nama kofalchiiftee. Isee biraa akka darbaniin dubartii ja'affaan harkaa fudhatte. Isheenis walaammattuu jettanii ani akka maajilaaliin naanna'aa bula. Eeyyee digirii 360 naanna'uun koonoolle. Kanaafuu haammatamuufi hin ta'u jette. Isheenis darabee ishee kofalchiifte. Asirratti garuu digirii 360 naanna'uun hirribuma qofaaf taanaan haa ta'u. Garuu ani haammatamuuf hin ta'u digirii 360 naanna'aa jedhanii nama naannessuun cubbuu ta'uu danda'a. Itti fuftee dubartii torbaffaan fudhatte. Walaammattuu jettanii? Eeyyee walaammanna jettee osoon xumuriin deebitee. Lakki jettee kan ammoo tuunfitiin deebitee. Eeyyee walaammanna. Dhiisaa booko foormulaa tokko iyyuu hin qabu. Foormulaa hin qabu walaammanna narraa dhiisaa jettee uummata kofalchiiftee isheenis. Dubartiin 8ffaa irratti dhiyaatte. Muudii qabatte isinitti fakkaate akkas jette. Kunoo ammayyuu karaa gam tokko qorri na rukutee dhukkubsachaan jira. Yoo dandeessan abbaa manaa dabalataa naa barbaada. Yoo dadhabdan immoo qarshii walitti buusaa na yaalchisa jettee hundumaa kofalchiiste. Dubartiin 9ffaa irratti argamanii. Isaanis harkaa fuudhanii
nuti yoo waan sana barbaadde na waami jennee qofa qofaa rafnaa. Hundumtuu kolfe marrummaan ciree ni iyyanii inni kaan ka'ee dhaabatee wacee kolfee imimmaan kolfaan ijaa xaatanii dubartittiin garuu haga kolfi tasgabbaa'utti eeganii. Dhugaa dubbachuu fi cubbuu dubbachuun hin ta'u. Waan sana booddees yeroo muraasaa fi walaamannaa. Kun immoo haadhuma isaa kolfaan isaan ciree nama ajaa'ibaa. Mana kanatti dimokiraasiin kan dagaage kan biqilee yookaan immoo kan daangaa darbee fakkaata. Tarii yookaan immoo jarri kun foxxoquudhaaf jiru fakkaata. Hiree isaanii ofii murteeffachuufi. Dubartiin kurnaffaa irratti dhiyaatanii jireenyi harka isaanitti jechuu hin oollee aariidhaanii walaammattuu. Maal walaammanna? Nuti kutaa adda addaa keessa rafna. Humna dhabne malee, baajata dhabne malee, harka qalleessa taane malee mana adda addaatu nu barbaachisa ture jedhanii. Isaan yoo aaran illee uummati ni kolfee. Xiqqoo ishee akka tasgabbaa'aniin kan qalbii nama hundaa harkisee fi dargaggoota qorannoo gaggeessan lamaan harka afaan irra kaawwachiisee dubartii 11ffaa irratti dubbatanidha. Akkas jechuun haasaa isaanii jalqabanii. Gaa'elli eebbifamaadha. Sireen isaas qulqulluudha jedha kitaabi guddichi. Addunyaan geeddaramtuudha. Mucaan namaas akkasuma. Hiriyyummaa, gaa'ela, abbaa fi haadha ta'uu suuta jireenya hawaasummaa adda addaa keessa seenaa deemna. Adda baasnee kan ilaallu yoo ta'e kan nutti jijjiirame nutti fakkaatee mufannaan miidhamuu dandeenya. Gaa'ela keenyarraa nagaa dhabuu dandeenya. Wal dhabuu dandeenya. Karaa hin taaneen wal hubachuu dandeenya. Fakkeenyaaf anaa fi abbaan manaa koo yeroo gaa'ela dhaabbanne sana osoo hin ciisin walaammanna. Ciisnees walaammanna. Kaanees walaammanna. Manni kolfaan guutame. Wacii fi kolfii ni baay'ate. Isaan garuu siriyeesii ta'anii haasaa isaanii itti fufanii. Mucaa keenya jalqabaa erga godhanne anaaf abbaan manaa koo hiixannee walaammanna. Darbee mucaa achi dabarsinee walaammanna. Ammas kolfi lafa guute. Mucaa lammaffaa erga godhanne booda inni isaa hangafaa ani ishee xiqqoo hammadheen rafaa. Gidduutti akka nuuf mijaa'etti akka nutti toletti walaammanna turre. Ammas hundumtuu onni kolfaa. Ijoollee 3 erga godhanne booda waan ta'uu danda'u isinumti yaada. Jaalalaa fi mana keenya haala kamiin gaggeessuu akka qabnu hojii manaa keenya godhannee fudhanneerra. Haa ta'u malee kaleessa kan ture isaarraa waliin dorgomsiisuun yookaan hir'ina yookaan mudaa har'a jiru dubbachuun salphaadha. Garuu furmaata miti. Gabaabaadhumatti kaleessi har'aa harri ammoo bor hin ta'u. Of goyyoomsuu hin barbaachisu. Haala jiru keessummeessuu kan qabnu akka yeroo isaatti. Anaaf abbaan manaa koo rakkinaaf furmaata barbaanna malee akka gowwaa ganna darbee fi har'a mana ijaaruu fi hin kaannu. Dhugaadha. Akka duraatti yeroo gahaa argachuu dhiisuu fi waan barre baay'ee dhabuu dandeenya. Kun haqa. Utuma nutti hadhaa'uu liqinsuu qabna. Rakkoo jiru mariin hiikuun garuu furmaata jedhani. Anillee lafaa ka'een harka isaanii rukute.
jecha isaanii keessaa kan isaanii dhaabbannees walaammannaa, ciisnees walaammannaa, kaanees walaammannaa jedhan sun naaf taateetti. Dhugaa dubbachuuf taanaan jaalala fiiksaan jibba fiiksaa fida jedhan isa kanaa laata. Waan fedheefiyyuu ani kolfeera. Warri hin kofalle, namni hin kofalle yoo jiraate viidiyoo kanarra deebi'ee hubannoon haa dhaggeeffatu yookaan haa daawwatu. Isas ta'ee kofalchiisuu baannaan garuu namichaa fi ana keessaa abbaan tokko hospitaala deemnee sammuu keenya ilaalamuun dirqama natti fakkaata. Baasii namicha sanaan jechuu kooti. Waan fedheefiyyuu isinin jaalladha. Guddaan isin kabaja. Naaf jiraadha. Viidiyoo taanu hanga wal agarrutti nagaatti naaf turaa. Galatooma.